Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nulli nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'a sagaa deebi'ee dhufeen jira har'a immoo wanta isin fayyada jedhee yaade tokko qabadhee isiniif dhufeen jira agadhuma viidiyoo kanaatti eessayyuu dhaqnaa viidiyoo kana jalqabarraa kaasaa agadhumaatti daawwadhaa isin fayyada itti fayyadamaan isiniin jedha egaa yeroo baay'ee yeroo biyya arabaa jirru Itoophiyaa galuuf yeroo jennu yaaddoo garagaraatu nu mudata innis waa'ee qaala'insa biyya keenyaatiin wal qabatee waa'ee Itoophiyaatiin wal qabatee hojii akkamii hojjannaa maal hojjannaa kan jedhu baay'een keenya hin yaaddofna jechuudha garuu immoo wanti isin beekuu qabdan as keessatti maallaqni haa jiraatu ka'umsa waan isinii ta'u maallaqa harka keessan keessaa yoo qabaattanii Itoophiyaa keessaa hojii hedduutu jira hojii hojjechuu hin dandeessu har'as egaa hojii galii guddaa ji'aan galii guddaa isiniif argamsiisu ijoollonni keenya yoo galan hojii kana yoo hojjetan ittiin jijjiiramu faayidaa irraa argatu jedhee waan yaaduuf viidiyoo kana isiniif hojjedhe egaa viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha kanan dura viidiyoo tokko hojjedheera chaanaalee kiyyarratti gadhiisera waa'ee hojii kanaa wal qabate garuu namoonni baay'een hin daawwanne irra deebiidhaan hakkan viidiyoo kana hojjedhu namoonni baay'een hin laalle waan ta'eef irra deebiidhaan viidiyoo kana hojjedhe hordoftoonni kiyyaa haaf daawwatanii itti haa fayyadamanii waanan jedhee yaadeefini kanaaf egaa hojiin kun hojii bullaati hojiin bullaa kun jalqaba maallaqa hagamii gaafataa ulaagaa akkamii gaafata hojii kana jalqabuuf kan jedhu tokko lamaan isin biraan hangaa sana duratti garuu bullaan kun kan haala afamee jiru baqa xumurame hojiinsa xumuramee haala afamee yeroo goggogee sana booda in xaqaxaqama jechuudha matooti xaqaxaqama gabaarra oola jechuudha abbi kiiloodhaan barbaadus abbi immoo matoodhaan Directi matootti naqanii matootti shakashakanii Ayisuuzitti fe'anii magaalaa hedduu raffama jechuudha. Magaalaa aga magaalaa Finfinnee Jimma eessa deemee gurgurama jechuudha. Kuni akka abbaan ajajatetti kiiloodhaanis immoo hin gurgurama. Egaa amma gibbii keessan jira bullaa kanagaa jalqaba irratti maallaqa nama barbaachisaa maallaqa ka'umsa maallaqa agi kamitti yoo jettanii ka'umsi maallaqa aga kuma 500 of harkaa qabaachuu qabda bullaa kana hojjechuudha jechuudha maaliif yoo jettanii biyaansi maallaqni kuni aga kuma 500 isin barbaachisa bullaa kana hojjechuudhaaf barmeela hamma hargitan kana dirqama bullaa kana hojjechuudhaaf ulaagaan ni jalqabaa kan isin barbaachisu barmeela jechuudha barmeela yookiin namoonni tokko afaan garagaraatiin beektu rootto jechuudha rootto biyaansi mana gibbii kana keessa kan jiru yeroo viidiyoo kana waraabu rootto gara 15 jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf rootto haga kanaas hin barbaachisa itti miicitu bishaan illee itti waraabdanii lafa keewwattu Itoophiyaa keessatti gaa bishaan ni bada bullaa kana hojjechuudhaaf egaa rootto isin barbaachisa rootto 10 yoo aguma hojii sana hojjettan jechuudha hojii sana bal'istanii baay'istanii hojjettu yoo ta'e rootto 15 amma mana kana keessa rootto 15tu jira matoon akkasuma jira kumtaala yookiin matoon akkasumatti jira dirqama immoo ulaagaan inni lammaffaa jechuudha isinitti meera bullaa kana jalqabuudhaaf 500 isin barbaachisa 500 sana keessa rootto bibbitattanii isa afeen bullaa keessan galchitanii jalqabdu gargaartuu yookiin hojjettuu isin barbaachisa bullaa kana hojjechuudhaaf maaliif biyaansi yoo xiqqaate nama yoo ofii keetii hojjechuu dandeesse ofii keetii bullaa kana hojjechuu yoo dandeesse nama tokko yeroodhaaf yoo ofii keetii immoo hojjechuu hin dandeenye nama lama jechuudha amma gibbii kana keessatti yookiin foonaa kana keessatti ijoollota lamatu hojjetaa jira afur turaniyyuu shiiftiidhaanii maatii isaanii ayyaana ganna irratti waan ilaallee fi isaan kun lamaan immoo asafanii lamaan isaanii immoo ayyaana gannaatiif maatii isaanii bira deemanii ammaaf lamumatu hojjeta kunoo haala kanaan sukkuumamaa bullaanii inni amma isaan sukkuumaa jiranii goggogaadha miicamee afamee
deebi'ee madaabaraatti kan naqametu wal qabate isa wal qabate sana immoo sukkuumanii adda baasaa jiru jechuudha. Kun haala kanaani. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf ijoollonni kun lamaanii yeroon isaanii ganama sa'aatii 2 jalqabee aga galgala sa'aatii 11 walakkaatti kanuma hojjetu. Gidduutti yeroo laaqana isaanii nyaatan qofaadha. Kanuma hojjetu bishaanis egaa waraabaa bishaan boombarraa waraabbachaa kun haaluma ishiin itti naqaa jirtuun madaabaraa keessaa itti naqachaa jirti wal qabate waan ta'eef isa wal qabate kana sukkuumanii adda baasaa jiru. Egaa inni sadaffaan immoo dirqama bullaa kana hojjechuudhaaf manni kan keessan ta'uu qaba. Foonan kan keessan ta'uu qaba. Mana kiraa ta'uu hin qabu. Mana kiraatti hojii bal'aa akkanaa hojii bootaa fudhatu namni isin hin hojjechiisu. Manni kan keessan ta'uu qaba. Foonan walumaa galatti gibbiin kan keessan ta'uu qaba. Gibbii namaatti bullaa isin hin hojjechiisanii. Akkuma nama isin agarsiise sharaatti aga sana guutuu foonaa namaatti isin hin hafsiisanii. Barmeela hamma agartan dila amma sanaa gibbii namaatti isin hin keessisanii. Walumaa galatti hojii kana hojjechuudhaaf gibbiin kan mataa keessanii ta'uu qaba. Ji'aan jechuudha 50,000 jechuudha galiin isaa ji'aan. Wacii maamila keessan warra hojjetuuf baaftanii galiin keessan 50,000.